xinnoo ishee quba ishee kaayoo baheeyyuu hoomananda keenyaan nu suruudha dhaabanne. Aduun xinnoo ishee sinkuteen beeku xinnoo ishee sinkutee deebitaniin ilaaltan hoomananda keessaniitu sin hollata deebitaniin ilaaltan Yesuusii jedhan hamma lafeensaa bakkeetti ba'utti halandaan lakkuu shan qabu kan warra Roomaanitti Yesuusiin reeban suni see tokkicha ittiin rukutanii iddoo shan Yesuusiin namni dubbisee beeku jira seenaa langaa kana baagiraawundii macaafa qulqulluurra caafii nalangoota kanaa immoo maalirraa isinitti agarsiisu fiixee nalangoota kana hundumaa isaarratti bobokkochuu akkasii lafee foon Yesuus kutee fuudhututti jira shananuusaatti si'a tokkicha rukutamee Yesuus bakka shanii foon isaa muramee fuudhama jechuudha. Dhaggeeffadhaa bakka shanii raawwannee kana keessa darbinee abbaatti dhufu waan nu hin dandeenyeef kana hundumaa ilma isaarra kaa'edha Isaayyaas. Abaarsa keenya sarra kaa'e dheekkamsa keenya haleluuyaa waaqayyo malee jiraachuu keenya dallansu waaqayyoo hundumaa isarra kaa'etu waaqayyo abbaa isa boodaa warri kan gootaa sanyiin qabanii inni kun erga du'e isa kana keessaa naafa biqilanidha waaqayyo. Qofaasaa jiraachuun hin ta'u inni kun du'ee awwaalama sanyii qabanii baay'eetu keanaa biqila'e. Ajjeefamee akka inni awwaalamutu jaalala waaqayyo abbaa ta'e ajjeefamee awwaalamu Yesuus Kiristoos kanatti amanuu keenya ila yaada laalaasin du'uu Yesuusitti amanuu keenyaan waan fudhanne qabna. Ila dhalachuu nama ta'ee dhalachuu Yesuus keessaa waan fudhanne qabna karaa amantii. Du'uu Yesuus Kiristoos keessaa itti faradamuu Yesuus Kiristoos keessaa karaa amantii waan fudhanne qabna. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keessaa karaa amantii waan fudhanne qabna. Muhammad taayoo obboleessa koo wajjin kijibna. Wanti nuyi dagachuun qabne bakka Yesuusitti kufee hundumaatii nuuf ka'utu ta'e. Bakka Yesuusitti salphate hundumaatii ulfina keenya bahe. Ciniinsuu kana hundumaa keessa yeroo darbe Yesuusii karaa amantii fudhanne akka nuyi ilmaan abbaa baa taanuuf hojii Yesuus hojjete sammuu keenyaan ol. Akka Muhammad kana namatti cimaa amanuuf baay'ee sammuu keenyaan ol. Kanaafi karaa amantii wanti nuyi fudhanne kun wanti hawwiin karaa amantii taate kun wanti beellaan karaa amantii taate kun wanti yaasuun karaa amantii wanti giiftii meetuun milkiin wangilaawii waaseen gogeen obboloonni addana jala jirtan saddeettan manuu keessan karaa amantii wanti nuyi taane kun wanti nuyi karaa amantii itti dhumne kun isa nuyi raawwannee itti dhufuu dandeenyu ture. Garuu karaa nuyi irra ba'uu hin dandeenye hundumaarra Yesuustu nuu bahe. Abbaan ergaa biroota maal jedha beektu godoo kana dura lubitti aarsaan dhiyeessin tokkotti ol darbeetu jedha. Haalleluuyaa. Godoo qulqullootaa isa kana dura lubitti hin beekne keessa ofii isaatii dhaqee nuu ejje. Mee kutama kana yeroo jettuma kana qofa yaadame kutaa kana dura lubni keessatti waaqayyoof aarsaan dhiyeessin keessa dhiiga ofii isaa baatee aarsaa sababii keenyaaf abbaadhaaf dhiyeessuuf godoo hundumaarra caalu isa harka namaan ijaare leewwanni keessatti dhiyeessan irra godoo caalu isa qulqullootaa keessa dhaqee ol seene. Abbaan ergaa biroota kun mataa kee ol ta'e fayyuu kee guddisee sitti mul'isu taanaan yaadoo koo waan siin godhu qabu. Dhugaamani isinitti maal karaa amantii kana hundumaa jireenya keenya keessatti hojjete macaafni qulqulluu. Yaaqoob boqonnaan lama fayyiteettaa jedha Yaaqoob gaafa jalqabu. Yoo akkas ta'e fayyina kee natti agarsiise biraazersi gaaffiin salphaa isinitti hin fakkaatin. Maaliif utuu warra akka keenya tiksii lama sadii waa'ee fayyinaan ol qabattu arrabatti baatee deemu kana gaafate Yaaqoob. Maaluma ennala Yaaqoobii dura dhaabanne sira dafqannu kee yaa ilaa waadaa masalafee kana dafqi kee yaa hin dafqamma nammatu namma gade ganaa lallabe kanuma keessa dafqitaa yaa'utu Yaaqoob gaaffii kana na gaafate waadee fayyee dhattee fakkaata dhan biraa siree mee fayyina kee hojiidhaan natti agarsiisi gaaffii sanumaa isinitti fakkaata fayyitee taa'ee natti agarsiisi amantii qabaachuu kee hojiidhaan natti agarsiisi jedha Yaaqoob. Amantii qabaachuu kee hojiidhaan maaliif jennaani waaqayyo amantii fayyisu qofatu hin taane sanu ittiin fayyina keenyaaf jiraannu nuu kennedee isinitti meen jalqabe. Kanaaf karaa tokkicha karaa
karaan nu ittiin gara fayyinaatti dhumne karaan amantii. Sababii kanaaf nu mararuu qaba. Xinneessinee ilaaluu kan nu hin qabneef guddatee kan inni nutti mul'achuu qabuuf kanaaf. Lammaffaa irratti hojiin fayyisuu Kiristoosiin xumuramee yookaan fiixaan bahee. Elaashee addana irratti barsiisni sobaa hundumti isaa biyya keenya Afrikaallee garaajii sobduu nutti hin taphatteetti barsiisa sobaa dhiisaati. Fiixaan bahee jechee jedhu kan akkatti kan barsiisanii isa dogoggoraan isinitti hima. Yesuus Kiristoos hojii fayyisuu isa xumuramuu qabu, fannoo irratti xumuramuu qabu xumure. Gaafa waa'ee ayyaanaan fayyine yookaan immoo soolaa giraashii irra geenyu fayyinni akkama baran. Karaa Yesuus Kiristoos hojii Yesuus Kiristoosiin fayyineera. Dhaggeeffadhaa. Definition kana namni dogoggora hubatu tokko akkas hin kenninaan. Hojii Yesuus Kiristoosii fannoo irratti fayyina keenyaaf hojjeteen isattiin Waaqayyo fayyisuudhaaf ga'aadha jedhee tamane dhiiga Yesuus Kiristoos sanni aarsaa dhiyeesseen isa Waaqayyo yommuu hojjetu hundumaa ilaaleetti gammadeera jedheen fayyineera. Qabadha fayyineera. Kutaa gadda profeetiin keessa irratti dogoggora namni hubateen isinitti hima. Isa taanoo har'ammoo guyyaatti Waaqayyo lubbuu keenya ishee shaakala kan biraa qabu beekumsa ishee miira keenya san fudhatee sokku guyyaatti har'ayyuu Waaqayyo nu fayyisaa jira. Nu fayyisaa jira. Qabachaa jirtu guyyaatti waan ittiin nu fayyisuu qaba Waaqayyo. Jireenya keenya guyyaa ramnee dammaquu keenya waan ittiin nu fayyisuu qaba Waaqayyo. Nawwachaa jirtu ramnee dammaquu keenya keessatti fedhii lubbuun keenya qabdu guyyaatti waan ittiin nu fayyisuu qaba Waaqayyo. Filannoo keenya isa fedha Waaqayyoon taane guyyaatti nurraa qeexxa'u qaba Waaqayyo. Nu fayyisaa. Inni kan biraan Pheexroos bareechee nutti hime gaafa gooftaan deebi'ee dhufu fuulaa yommuu isa argitan anna ulfinaa sana uffachuudhaan anni keessan guutummaatti gara ulfinaatti, gara danna cubbuu hin beekneetti, gara danna dadhabbii hin qabneetti, gara dhagna shaakala cubbuu hin qabneetti yommuu dhuftan immoo nuun jedha macaafni qulqulluuni guutummaan guutuutti jireenya Waaqayyoon gammachiisu qofa jiraachuuf si'a tokkoof sadhumaa furamtu nuun jedha. Furamuudhaan immoo godoo keenyatti furamtu jedha. Mana jigu kanatti furamtu jedha. Fedha keessan jiraachuutti furamtu jedha. Waaqayyo dugda duuba cubbuu yaadu Waaqayyo jala akka waan inni dhokatu shaakala biraa shaakaluu jalaa furamtu jedha. Kanaaf fayyinni keenya akkam akka inni ta'e soolaa giraashiyaa irratti qabxiilee kana sadan toora galcheen isinitti hima yeroo yoo irraa naftan ta'e. Maaliif jennaan wanti si'a tokkoof isa dhumaa hojii Yesuus Kiristoosiin xumurame fayyinni keenya isa kan ammoo qabadhaa wanti kan biraan tokko immoo jira. Fayyaadirraa ammas fayyuuf jirraa yommuu jedhamu kana dogoggora bakki itti hiikamu kan biraan immoo isinitti hima. Erga akkas ta'e immoo hedduugaa amma moorrisi falmuu barbaadan immoo erga akkas ta'e hin fayyineereeti. Jarana fayyina keessan gaaffii keessan galchinaa gooftaatti amantaniittu taanaan. Garuu jireenya nama fayyeetti guyyaatti nu guddisa. Macaafni qulqulluuni karaa sagaleessa waldaan xuriif dirmamuu akka hin qabne gochuudhaaf Yesuus Kiristoos dubbii isaatiin ishee miicaa jechuumaa jechuudha. Hin miicaa har'ayyuu miicaa jechuudha. Dubbii Kiristoos hin miicamti waldaan Kiristoosii mudaa malee Waaqayyo dura Kiristoos dura akka dhaabattuuf hin miicamte jechuumaa jechuudha. Yaaddanii beektanii? Seerri tokko anaan guyyaa tokko akkana naan jedhe mucaan tokko. Xinnoo ishee akkana falmuu dhufe. Qo'i buna koo dhugaa ergasii booda haasofnaa dhaqee buna koo dhugeen.
Maaliif jennaan waan namni jedhu hunda ga'u tumburan dhugi waan ta'e. Alamma milkabbaan jira wanti natti bu'uun jiru naan jedhu. Eeshe waan dinqiidha minii reeku milkabbaan jira. Eeshe milkabbaa jiraachuun kee wallum falmisiisu garuu maaliif biyya lafaarra jirtu? Garuu maaliif biyya lafaarra jirtu? Ambasaaddara kan nuyi taaneef maaliif? Jarana biyyi koo waaqarra jechaa biyya lafaaf jiraanna yoo ta'e dhugaanis nu keessan jiru. Maaliif jennaan biyyi keenya waaqarra ta'e nu immoo ambasaaddara taanee biyya lafaa keessa jirra taanaan hojiin nuyi biyya lafaa keessatti hojjennu hojii biyya keenya hojjetanii. Ishee kana naa qabadha. Hojii biyya keenya hojjetan isa maatiin keenya hojjennu biyya lafaa keessa. Samaatiin keenya maatiin waaqayyo irraa dhalate sanyiin waaqayyo hojjetu biyya lafaa irratti hojjetu. Kanaaf wanti isin dagachuu hin qabne namni gana gaafa Yesuus dhufu adda baafa nammallee rakkoon qabu maali waldaanoo kiyyoo qurxummiiti walumatti dhuubamnee teenya jenna nuyi lafa lallaba kana finnees hin beeku. Ilaa kana qabadha. Dhugaa isaan isinitti meejar profeetii keessanis haa ta'u akka edda waasoo hongilaawii waaseen haa ta'u maayineer profeetii keessanis haa ta'u namni iji hojii fayyinaarraa mul'anne hin fayyinu. Macaafatu jedha kan irraan isinii deebi'a. Namni iji hojii fayyinaarraa mul'anne namni amantiin inni ittiin karaa gara fayyinaatti ittiin dhufe hojiidhaan irraa mul'achaa hin jirre. Iji hojii hafuuraarraa argamaa namni hin jirre hin fayyinu. Ishee kana bareechaa naa qabadha. Dadhabuu danda'a Kiristaan? Of course. Kadhachuu macaafni kan nuun jedhe Yohaannis akka sin ijoollee waaqayyoo yoo taatanii cubbuun hojjettanidha utuu hin taane cubbuutti qabamtanii hin jiraattanidha. Dhaggeeffachaa jirtu cubbuutti qabamtanii hin jiraattan. Maaliif jennaan sanyii isinirraa dhalattantu sana hojii waliin galuudha Yohaannis ergaa isaa keessatti. Kanaaf waan tokko isinii kadhadhaan gooftaamti ayyaana jiraachuu isiniif habaa'isu. Lafa isin jiraattanitti fayyuu keessaniin akka abbaan keessan inni waaqarraa ulfaatu. Hojiin fannifamuu Yesuus Kiristoos lafa hawwishaan jirtutti akka kabajamu. Lafa obboloonni addana jirtan 80 keessan jirtanitti hojiin fayyina keessanii akka isinirraa mul'atu. Guyyaa guyyuutti gara Kiristoositti guddachuu keessaniin fayyina keessan argisiisuu akka isin dandeessan isinii kadhadhee gooftaan ayyaana isaa isiniif habaa'isu. Obboleessa keessa waadaafis kanuma kadhadha. Kanaafi hojiin fayyisuu